tungaa fi teenya tasanii sin laalchisu tasanii tungaa fi teenya nuus gaafate nu deebisiidha. Nuufi hawaasaa fi namni hundi baruu feeneeti as bikka sanatti ol fuudhuu fi ol feesuu fi wanni jaamu takka illee hin jiru gaafuma teenya si gaafanne just gaafuma teenya san akka nu deebistu feena. Hawaasnis akka ati nama of ol hin fuunee fi ol hin dhaqqaabbanne akka farratti wanni beekuu qabdan anzakkii yeroo inni gargaarsa kan nu isaa poosti godhu waa poosti godhu arkeetis hin beeku gaafiin tun silaa gaafii achi gad jirtu kanan gaafadhu ture. Mucaan kun nama waa poost illee godhuu miti akka inni of ol hin fuunee fi of hin dadhaanne namuu hawaasni guutuun si beeka akkasittiin jolaan qabatinii fi just baruma fanumaaf baruu barbaanneeti jalqaba gaafiin jalqabaa qabattuun zakkii irraa gad aanti rasisaan meeqaa qaaliin meeqaa jetti qabattu irraa eegalla waan ta'eef. Dhugaa dubbachuuf itti qaqqabuuf hedduu miira keessaan galee abdii xiyya ani itti dhaaduuf illee osoo hin taane qabattuun dhugaa dubbachuuf irraa gadii jee yooniin sittiinee 750 irraa qaaliin ila haga kumaa fi 100 adeemtu. Kobees yoo as deebinee dubbannee kobeen nani fadhama har'a qaalii yooniin jee ta kumaa fi 650 irra rakishaa 500 kana immoo kana hunda wa'anii maallaqa baasuu fi yartuu facaasuu fi yookaan ittiin yaadachuu barbaadee osoo hin ta'in ilma namaati umriin ati keessa jirtus si murteessiti waa bareedduu uffattee waan bareedduu boontee oneechuu barbaadda agartee maaliif ani by the way namni maanuu hogguu waa xiqqoo takka harkatee rabbii waa isa biratti beeku wanni ati irraa hin gammadiin wanni siif hin taane abbaa feetiifis hin taatu yoo ati gartee yeroo keessa jirtu kanatti irraa uffattee irraa nyaattee irraa dhugdee waan bareedaadhaan karaa rabbiitti irratti illee hin baasin wanni ati himattuu jiruu tanaa wanni irraa gammachuu jettee si'aachisuu hin jiru hin jaa kanuma wal qabatee ani dhugaa dubbachuuf waan kana ittillee hin gammaduusi immoo laalumaaf wanni hunnee waan akkanii akkuma reefu gaafii biyya keessa si deebisee si haasanitti kophee bareedduunii fi kopheen gartee tarahishaatis haruma tokko irra deemtaanii sanis lafuma irra deejjettaanii garaagarummaan qabdi. Yoo aayaa walirra qabaachuu fi walirra bareedduu yoo taate malee kanumaa fi kanumaan jawaabbilee isaanii. Thank you. Galatoomii gaafii tana beekaafiin si gaafachuu fedhee gaafiilee nama hedduuti. Namoonni tokko tokko manii fi qabeenya illee hin qabne as gubbaa akkana waan akkana qabna jaaniiti yeroo hedduu akkana jaanii namoonni immoo akkana qabeenya qaban addii kana agartan ogguun gaafii tana dhiyeessuuf akka inni itti of dhoksee lubbuun asii galtee so anis beekaafiin gaafii tana gaafadhe galatoomii jennaani sila namoonni tokko tokko an akkana jeetii dubbataa zakkiin nama akkasillee akkan ta'eenii agarree jirra sanii fi hawaasni illee ammaan tana baranii jiranii. Tole gaafiin itti aantu miidhaan nama qabeenya qaburratti gahu kagaruu nama normaala jiraatuma normaalatti usee jiraatu irratti hin geenye ni jira. Miidhaan garuu nama qabeenya qaburratti miidhaan isarra gahu yoo jiraate ammoo nama qabeenya hin qabne irratti hin geenye miidhaan qobatti nama qabeenya qaburratti gahu amma ni jira fakkeenyaaf qobatti. Miidhaan ati namni qabeenya qabu akka lamatti hiikama gartee. Miidhamuus ni dandeessaa ittiin illee ifeeguu ni dandeessaa yoo karaa rabbii irratti fi waan toltuudhaan kan dalagu yoo taate. Saniifuu miidhaan qobatti irra ni jira jechuudha. Miidhaan ni jiraati. Miidhaan amma fakkeenyaaf yoo ammaati qabeenya qabaattee yookaan namni siif hin gammadu hattuun dhuftee raabsi godhu wanna gootii waa hedduu keessa galuu dandeessi. Janamaa keessa butaa ufaan namaa seentaa bakka xalaatni fagoo dhiisi keetiyuu siif hin gammadu jechuu gabaabumatti gartee akkuma amma fakkeenya reefu maallaqa reefu asirraa gaafatte tuqeessaniiti mallayni xalaata sitti bitu. Garuu yoo karaa toltuudhaan irratti baastee waan toltuun dalaydee
Rabbi illeensi eegaa maleekotan isaati illeensi eegaa isaanii gaditti atilleen ife idaa jechuu maallaquma kanaan. Kanaaf haala dhachuutu deebisaan akkana jee yoon deebisee irranaaf dhiyaata jechuudha yaada. Thank you. Galatoomii. Daawwattoota keenya jiddumaanuu warreen biyya adda addaa keessanii daawwachaa jirtan hedduu galatoomaa ammallee sagantaan keenya akkuma itti buftetti jirti. Egaa hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu waliin turtanis abdii qabnaa. Inshaallah yeroo muraasaatti nu oofee isin qabnee. Okay. Sheekkootii keessaa itti gaafiin mee namoota sadii sheekkoota sadii namoota akkaan dinqisiifatu sheekkoota keessaa mee mufan kaa isaanii. Warra biyya alaa jiru kana moo warra biyya jiru? Hunda waluma okay. Warra biyya alaarraa nama lama warra biyya keessa jirurraa nama sadii. Okay, shanii sii godha. Warra jirurraa jechuun warra du'eera. Warra jirurraa kun jirurraa. Okay, warra biyya jirurraa yoo jenne warra jiranii haduwan illee rabbi rahmataa godhuu fi ulamaalee gurguddoo qabna by the way nuti jettee rabbiin umrii dheertuu gartee warra jiraniifis rabbi haa hannu haduwaniif illee jannatti firdoosii rabbi isaan haa qananiisu. Akka ammaatti warra jiran keessaa akka hawaasa keessatti beekamuu fi ilmiidhaan beekamuu fi kanaan yoo wal madaallee jechuu laallee namni akka malee bakka umrii itti keessa jiru kaniin akkaan jaaladhu kaniin akkaan kabaju guutumaa guutuutti ani sheekotaan kiyya gazawee hundanii jaaladhaan ilmaanuma sheekotanuma islaamaa hundaa waytu sagalee waan hin jijjiiruu hin qabu keessa immoo kan walitti dhiyaatanii fi kagartee hogguu hadiisa ta'ee yookaan da'awaa hogguu godhu gartee haasoon isaatiillee namatti tolu kaniin akkaanillee dinqisiifadhu kaniin akkaanillee ulfeessu abbaa keenya baabaa Shiyaamiin Ibrooti duraa. Takka. Kan lammaffaadhaa gartee yoo gartee gaa filoo taateetti Shiyaalii Jimmaatillee namaan akka malee dinqisiifadhu. Lama. Sheikh Jamal Aliyyillee dargaggeessa coolleedhaa nama gartee hedduu namatti tolu innis isaan wal qabsiisee yoo silaa naa idaate Sheikh Musaa Suwaalaa fa'aa waan qabu. Isaanis hedduun dinqisiifadha warra akka malee gartee ittiin boonu warroottan biraatillee sheekottan akka Sheikh Absalaam Baalee isaas akka malee dinqisiifadha akka malee jaaladha. Obboleessa keenya Hadardaraa san ishee ibsaadha. Ibsaa. Isallee akka malee jaaladhaani. Guutumaa guutuutti walii galee jechuun ishee Raayyaa Abbaa Mancaatiis galee ishee Abdurrahmaan. Kana shiidaansaa ijoollee isaatii wajjin illee habaasu san maqaa isaanii irraanfadhee. Ustaad Najjaash. Ustaad Najjaash. Shee Anas. Guutumaa guutuutti warroottan maqaa isaanii asirratti yaamnin kaniin maqaa isaanii isaan hin beekne immoo sooshaal miidiyaa irratti isaan argu hundaa'u kutaadhaan osoo hin madaallee si galtee jaalalaa fi kabajaan qabaa jechuu barbaada warra biyyarraa. Agasii hotel as jirurraa jechuun dura dursoo jechuun namni akkaan jaaladhu akkaan kabajuunis akkaan dinqisiifadhus akka saahibaatti yeroo hunda wajjin yoonanillee kararraa maqee yookaan waan akka gartee abbaa akka obboleessaatti akka saahibaatti akka aalimaatti. By the way sheekni kun nama akka Noorz Ameerikaatti illee nama ilmii fi waan hundaanuu gartee fiqii fi waa meeqaan dhugaa dubbanne namni haga ilmii akkasaa qabu jiru sheeka keenya qaalii akkaan kabaju Sheekh Asad Sharifaa umriin haa dheeressu isaan sin jaahadwa kaniin akkaan jaaladhu sigalee. Allamadaa Sheekh Ali Sufiyaan shabaaba sigaltee. Umrii rabbi haa dheeressuuni
namaan akkaan jaaladhu jechuudha. Sigale. Maashaallah. Itti aansee obboleessa keenyaaf keessallee ni jira. Sheekh Hamzaa Sheekh Jaabir. Sigale. Namaan akkaan dhugaa dubbachuudhaaf dinqisiifadhu. Nama hayyuu coollee nama gartee waa'ee teeknooloojii wajjinis wal qabatee yeroo hunda jechuu gartee saba keenya bira kan jiru. Isaan jaa yootti naa idaatillee silaa numaan fadha hedduun qaba. Gaafiileen itti aantu hedduu waan jirtuuf hanga namatti irraa dhaaba. Galatoomi hunda isaanii rabbi umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Hunda isaaniitu. Wanti jalatti Sheekh Anwaar fa'aa jettan akka jirra hunda rabbi umrii haa dheeressu. Galatoomi gaafiin itti aantu mee munshidoota keessaa nama sadii nama akkaan dinqisiifattu. Moofannee jettee illee munshidoota sadii namaati dinqisiifatu. Takkaffaan Muwaas Muhammad Shabaaba Sigale akkanatti geerarsiisaatii fi gartee sagaleen isaa tana gartee dhalaa tana roraastu Sigalte. Mucaa sana hedduun dinqisiifadhaa hedduun jaaladhaani. Isumaan wal qabsiisee saahiba isaa kan inni yeroo hedduu kilippii wajjin dalagan Roobsan Sigale. Roobsan mucaan san by the way mucaan san warra Direedawaatii miti warra biyya keenyaatti warra Haramaayaa sanuu ganda ni fudhatanii faamilii keenyatti dhalatte ganda muudeeti jechuudha. Direedawaatti haa guddataa dhalatu malee bikki abboottiin isaanii warra Haramaayaa ganda muudeeti jechuudha. Ganda Abaaboolii fi faamiliin jetti dhalatan jechuudha. Sigale isaan lamaan takkuma jechuudha. Walitti waan qindii isaan waliin jiraniif saniifuu akka nama lamaatti ilaalamanii jechuu barbaadeeti. Nama lamaan naaf jechuudha moo nama. Isaan lamaan tokko goone nama lamaatti seera. Kanadha. Itti aansee lammaffaa warra munshidoota keessaa Saalaa himu eenyu akkanatti. Saalaa galanni siifii mootii alamaa Saalaa Muhammad. Isa sanii obboleessa keenya sana akka malee jaaladhaan isheedhaasaa. Sadaffaadhaa Maahir. Maahir Maahir. Maahirii fi tokko aboonaa idee tokkottiin siidha. Maahir malee kabraa tokko jira. Maleen toltu kajee wallisisan jaa. Eewwa mucaa sanis akka malee dinqisiifadhaa. Guutumaa guututti ijoollee keenya kan munshidoota hedduun jaaladhaanii gaa waan ati carraa nama sadinaa kan ta'eefi malee maaliif yoo jettee warri munshidaa dhugaa dubbachuudhaaf siin wal qabsee waliin dubbachuu barbaadu. Gartee waa'ee rasuulaatii fi alayhi salaatu wassalaam waa'ee rabbiitii fi waa'ee guddina islaamummaa waa'ee gartee saabaanii fi gartee haala akkam keessa akka turan sanirra dhaabbataniiti nashidaa tana godhanii jechuudha. Biitiin isaaniitii fi kana kilaasikaala haa qabaattu. Waa'ee dubbannee nuti warroottan kana warra deeggaruullee qabnu. Maaliif amma warra muuziqaadhaa dhawanii sigartee dhugaa dubbannee ani hirriiba sii dhabee jee maqaan akkanaa jaalalateetiin booji'amee jedhanii wanna jechuun waa'ee gartee harabbii fi guddina rabbiitii fi sa'abaa fi dalaguma islaamaatiin wallisan haa qalbiin itti siseentu yoo kilaasikaalallee qabaate idda gartee ati walleedhaan mirqaantee waan hin taanee fi hara badiitti deemturra munshidni at least yoo dhageeffachaa deemtellee yeroo mana keessa teessus yookaan guma kinaa waa'ee guddina rabbii waa'ee ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam waa'ee islaamaa waa'ee kanarra dhaabbateeti waa'ee gartee amantii islaamaatiin wal qabateeti. Ani guutumaa guututti ijoollee keenya warra nashidaa baastus hawlisaa keenyas hundaa'u maaliif abbaa fedhe rabbii guyyaa fedhe keessaa qaceelchuu danda'a sigalee. An isaan maaliif gartee yeroo amma keessa jiru kana keessatti an dardara iddatan dhaabbadhee yoon ilaale artistoonni keenya isaa guddatanii murshidoonni keenya isaa guddatanii nama ji'ee ilaalcha akkasiitti ilaalu jechuu barbaadeeti. Thank you. Galatoomii okay. Yuutuubaroota Oromoo keessaa nama sadii nama akkaan dinqisiifatu nama sadii qofa nuu kennitu.
dhugaa dubbachuudhaaf namni akka dinqisiifadhu yeroo hedduu waan naaf inni walitti dhiyaanuufillee waan inni sooshaal miidiyaa irra na fideefillee jechuu yoon baadhe jaafeetuu fi dhugaa dubbachuudhaaf nama wanni inni godhu duraanis osoo isa hin beekne duraa wanni nuti asirratti isa harkaa turre miskiina kana qaamarraa dhiqee wajji dhiqatee osoo hin balfine sii galtee waan akkasii godhu diraamaalee adda addaa dalaguu irratti waan nama kana hunda simatee namni kun qomoon nama hundaa keessa waan jiruuf dura irratti isaa qalamadaa si duraan jiraatee hin jenne dhugaa dubbachuudhaaf namni akkaan nama kana sooshaal miidiyaa irratti ijoollee gadiitillee yaamee gargaaree kara hedduudhaan wanna jedhu dhugaa yoo dubbanne silaa Jaafar durallee jechuu gartee namni ni nama ibsuu fadhu bika kanatti waa'ee sooshaal miidiyaa irratti jechuu Shee Hamzaa Shee Jaabir dhugaa yoo dubbanne si galee walitti keenya guddaa wal duraa wal booda haa godhu malee dhugaa dubbachuudhaaf namni tokkoffaa irratti jechuu ta'uu qabu isa waa'ee immoo Jaafarii wajjinis inninis wal laallee waa'ee gartee diraamaa isaatii fi wanni inni dalaguu fi kanarratti sugguu laallu isaan lamaan anaaf akkuma tokkotti yoo naa ilaalte lammaffaa ati jechuu Yaala lammaffaa namni dinqifadhu ati nama kana hunda yaamtee hawaasa kana yeroo hedduun sochii gubootu hogguu gartee waan adda addaa galee ispeeshaalii jaalii juus immoo joolii juus khajaamu caasaa iba keessa yaa atii fi isa lammumatti deemaati gaama nama tokkotti naa idee please yaa nama tokkotti okay lam galee namni sadaffaadha yuutubara keessatti kaniin arku kaniin yeroo hedduun illee hordofu amma inni sooshaal miidiyaa irrallee yoo jiraachuu baate sharmaarkeedha dhugaa dubbachuudha. Waliin gargaaramullee qabaniis warra gartee diraamaa hojjechuudhaa fi guutumaa guutuchuu jechuun Iskandariin hanga fi sharmaarkee obboleettii teenya sanii tagartee illee jettee haasoo itti sanne mustarii ammoo eenyu maqaan ishee isiisanii ijoolluma yookaan dirree hudii ta'anii dalaganii fi mucaa diijeedus kanallee jechuu gartee obboleessa keenya kana isaan kana hundaa jechuu wal qabsiisee isaaniin dinqisiifadha jechuudha. Ijoolluma teenya baay'ee warra sooshaal miidiyaa irratti taalentii adda addaatiin asirratti dhufanii hedduu dhugaa dubbachuudhaaf dinqisiifadha. Ittiin boonaa fi akka ammallee itti deemaniin jajjabeessaan jechuudha. Thank you. Galatoomii hedduu gaafiileen dinqisiifattoota keessaa okay tiiktaakeroota keessaa nama sadii yoo nuuf hanni jaamte nuuf hanni ta'a nama lama nama dandeesse yoo tiiktaak fayyadamuu jiraatte yaa nama lama. Tiiktaakera amma anaaf atis barkeessumuma waluma duraa dhufne malee. Sariifuu tiiktaakera dhiisnu keessaa baasnu. Tiiktaakera warra naqee qampaayoonii nama warroottan gartee isaan fa'aa asirratti beeksisuudhaaf faadhuma gartee cuufaa fa'aa jedheen fa'aa yoo taate malee. Mas bira funnaa. Is okay. Tiiktaakeroota bira funnaa. Okay. Abbootii qabeenyaa keessaa nama lama nuuni kan ta'a nama dinqisiifattu qabeenya isaan qabaataniif qofa osoo hin ta'iin hawaasa biras namoota dhaabbatan ka agartu. Dhugaa dubbachuudhaaf ilmi namaa tokko beekee hagam fedhe yoo walillee quban qabaannee yoo gartee walillee hin beeknullee hin jedhu si gartee namni akkaan dinqisiifadhu jechuu obboleessa keenya yaadataa Juneedidha. Obboleessa keenya si gartee namni obboleessa irra guddaatiif darajaa fi kabajaa namni keenya beekee wal guddisuu qabna dhugaa yoo dubbanne si gartee namni gartee yeroo duraatiif gartee diyaasbooraa kanarraa dhufee biyya ishii galee nama gartee akkanatti haalli siyaasaa kun wanni kun jaawin duratti jechuu gartee mootummaan duraanii jirurraa eegalee jechuudha. Biyya ishii galee fakkeenya namaafillee akka ta'u jedhamee eeggameesi kan eeggamuusi isaa jechuudha. Nama akkaan dinqisiifadhu nama
waan isaan jijjiiru hin qabnu jechuudha. Waanuma Oromoo hundaanuu jechuudha. Nama by the way yaadataa dur wal beeknaa dhugaa dubbachuudhaaf nama akka faamilii fi nama maatii keenyaa wajjin by the way akkootiyaa fi obboleessa kiyya kanarra xiqqaatiin UK amata dheeraadhaaf mana tokko ollaa tokko deena tokko bishaan tokko dhugaa wajjin nyaatanii wajjin guddatanii jechuudha. Isaan biratti akkootii bira ture jechuudha. Nama ittiin illee boonnuusi nama eeggannuusis nama ija teenya jennee yaadnu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechaatu ittiin na hanqata waan isaanii ibsu jechuudha.